Ashamaa harka fuudhee hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota chaanaalii keenya jalatti argamtan hundi keessanuu nageenyi keessan badhaadhaa nagaadhaa alhamdulillah. Har'a waan gidduu kanaa sooshaal miidiyaa kanarra deemaa tokkoon adda baasuudhaaf isiniif qabadhee dhufeetan jira. Innis maalii karma gabaabaatti karaa feesneef Kara kopi dhufnee itti seenuun duratti chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Sabiskiraayib godhadhaa. Mallattoon notifikashinii yookaan kabajamaa doktor jaalalaa yookaan doktor jaalalaa abbichuu irratti deemaa jiruun waan tokko amma beekumsa kootii amma humna kootii adda isiniif baasee ittiin qabadhee dhufee jira. Hanga kuma qophii keenyaatti nootiin turaachuun afeerraa kiyyaa kan ta'udha. Odola deemaa jiru kanarraa gabaabumatti waan isiniif hin galle tokko egaa amma humna kootii ibsuu yaala. Innis maali yoo jettanii samoona kana muummichi keenya miidiyaa irraa sagalee isaa dhabamee jira waan ta'eef iyyuu inni ajandaa kana bocee uummata keenyatti kennee uummata keenya miidiyaa kanarraa dhiisaa jira waan ta'eef amanaa wanti isin dhaammachuu barbaadu miidiyaa irraa ol baatanii hiriiraan jechuudha. Maaliif amala doktor Abiyyi hanga inni waggaa arfan kana biyya bulchee jiru erga hubachuu hin dandeenye miidiyaa irratti baatanii hiriiraan jechuu barbaadu. Maanni amalli doktor Abiyyi qabu kan isa waggaa arfan kana keessa hin beekne sammaatti. Abiyyi gaafa hojii cimaa waliin qabu gaafa waa hojjetu miidiyaa irraa xiqqoo hin fagaata bakka haala balleessee hojjeta. Inni hojii hojjetaa jira hin banne miidiyaa irraa. Hojii sana waan hojjetaa jiruu fi hojii sana xumuree hojii sana qabatee fi miidiyaatti as ba'uu dhaalee miidiyaa irraa fagaata jechuudha. Inni lammaffaan doktor Abiyyiin nama hoogganaa miidiyaa tokko miti yookaan immoo gaazexeessaa tokko miti kan yeroo hunda miidiyaatti as ba'ee ibsa kennu. Ibsa maalii kenna? Biyyi nagaa qabaa, biyyi tasgabbii qabaa, bakki hundinuu nagaa qaba jechuudha. Waalolli wayii hin jiru. Kanaaf iyyuu ituu xiqqoo tasgabbooftanii hubattanii yaada xiinxaltanii dhugaadha. Ajandaa diinni haala yerootiin wal qabsiisee bocee kun waan haala yerootiin wal qabsiisee bocame. Inni tokkoffaan diinni akkamitti ajandaa kanatti fayyadamuu danda'ee kan jedhu waan tokko isinii hubachiisuu danda'a. Amma fakkeenyaaf samoona kana atileetiksiin Itoophiyaa meedaaliyaa warqii kana guuraa jiru addunyaarraa. Duraan abbichuun yeroo waan akkanaa kana gadi bahee galateeffatee jajjabeessee ijoollee isaa jechuudha baga gammaddan jedhee eebbisee jira. Kanas gadi bahee waan dubbatee qabu kanaan wal qabsiisee maal ta'isa jedhu yaada keessa nama galcha garuu haa ta'u malee kana yaada keessa galuu hin qabdan waan ta'eef yaada kana sirriitti xiinxaltanii ilaaltanii holola diinaa kanarraa akka qusattan asumaanis beeksisuu barbaada. Inni lammaffaan bichuu jechuun laphee keenya, onnee keenya, qaama keenya, dhiiga keenya, waa hunda keenyadha. Bichuu waan nan jaalladha akka lubbuu kiyyaatti jaalladha. Lubbuu kiyyaa olitti jaalladha fakkaataa jechuudha. Kana waan ta'eefu abbichuun yoomiyyuu hin jiraata bara baraan jiraata. Waggaa kuma tokko nuuf jiraatu ammallee ganaallee aangoo itti fufee ganaa hodhuu keessa dhiichisee warrallee jedha buduun barmaanne hodhuu keessa dhiitee bulchuuf deema jechuudha. Yeroon kun yeroo inni aangoo isaa itti tasgabbii fudhatee hooggana isaa kana jechuudha tasgabbeessee yeroo inni hafuura fudhachuu keessa jiru isin garuu miidiyaatti baatanii abbichuun maala sadiin obeessu waliin ollaa ooftanii jechuudha. Diina ofitti gammachiisanii diina gaddee yeroo baay'ee yaaliin yeroo baay'ee diinni godhaa jiru irratti fashalaa'ee diinni gaddee abdii kutatee taa'aaruyyee abdii itti hortanii ol kaaftanii jechuudha. Amma maal jedhu jalatti isiifnee miti wanyaattee wala nyaattu jedhaatii yeroo jechuudha. Kana maaltu godhe nummatu godhe maaliif goone gurra jalatti qabuudhaan diinatti gurra qabuudhaan ajandaa kana jaraaf hojii kenninee jechuudha. Isin galee kanaafuu ajandaa kanarraa of qusadhaan isiniin jedha
dhaamsi an qabu manuma channel keenya kanallee subscribe godha. Channel kun kiyyaa miti taane keessanii waan ta'eef subscribe, like, share gochuudhaan nama biraan gahaati. Obboleetii waraatii bakka hundatti naaf facaasaa naaf guddisaa. Yeroo hundayyuu qophii akkanaa kan irratti taphattee isiniif dhiyaadhu ta'a. Hanga qophii biraatii booda argitatti baay'ee nagaan turaasni jira. Isiniif guddu sanas irra ool kan jirtu godhataa isiniif jira. Ittaasuudhaan viidiyoo kana like, share gochuudhaan jammaraa isiniin jira. Dhimmi nuti har'aa qabannee isiniif dhufnee dhimma muummicha keenya ministeera